Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa eebbasaa kasala mataatti baatee fi harmeen isaa maali? Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa eebbasaa oolmaa harmee isaa miila qullaa kasala yookaan cilee dugdatti baattee isa barsiiste yaadachuuf jecha cilee mataatti baatee harmee isaa waliin deeme. Maqaan isaa Misbaa Riidaa Abbaa Moggaa jedhama. Harmeen isaa immoo qaanoftee fi akkamiin guyyaa eebba keetiin akkas goota ani nan baadha jechuun bu'aa ilma ishii waliin deemaa turte. Imimmaan facaasaa mucaashee uffata eebbaa kaawwatee kasala mataatti baatee deemu waliin miila warmakaadhaan imalaa turte. Gochaan kun erga fuula miidiyaa hawaasaatiin qoodame as ijoo dubbii ta'eera. Kaan sirrii goote baga oolmaa harmee kee yaadatte yoo jedhan gariin ammoo faallaasaa jedhu. Barataan kun garuu kabaja oolmaa haadha koo miila qullaa kasala baattee na barsiisteef malee sumuunii tokko namarraa barbaadeen miti jedha. BBC'n bu'aa bahii dargaggeessi kun keessa darbuun barate eebbifame ilaalchisee isaa fi harmee isaa dubbisuun akkanaan qixeesseera. Misbaan godina Jimmaa aanaa Nadhii Gibee magaalaa Diimtuutti dhalatee guddate. Maatiinsaa isa waliin ijoollee dubaraa 3 fi dhiirota 2 qaba. Maatiisaaf inni mucaa lammaffaadha. Maatiinsaa harka qalleeyyii waan ta'aniif 5 isaanii keessaa isa qofaatu baratee milkaa'e. Abbaan isaa muka muraa. Obboleessi isaa hangafaa immoo cilee baasee harmeensaa cilee magaalaa geessitee gurguraa haara rakkisaa keessatti isa barsiisan. Misbaan kutaa 1 hanga 7 Diimtuutti barate. Sana booda barnoota isaa addaan kutee magaalaa Asandaaboo deemuun barnoota quraanaa qara'uu eegale. Ganna 4f achuma turuun kitaaba qara'e. Jarri ani bira taa'ee quraana afaaze sun amalli kee waan nutti toleef nu biratti barnoota addaan kuttee barachuu qabdanaan jedhani jechuun kan yaadachiisu barataan kun achumatti kutaa 8 eegaluun dubbata. Namoonni ija koofaa dhokataa turan jiru. Kutaa 9ttis darbee otoo barnoota isaa hordofaa jiru gidduutti addaan kutee gara quraana qara'uutti deebi'e. Ganna tokko booda ammoo barnoota isaatti deebi'uun kutaa 9 hanga kutaa 12 maatii isaa bira taa'ee achuma magaalaa Diimtuutti barate. Kutaa 12ffaa xumuree qabxii muraasaaf yuunivarsiitii seenee barachuuf milkaa'ina hafe. Barataa cimaan ture. Quraanan baradhe sanaan salaachisaa waan tureef hawaasa keessattis nama dhageettii qabuun ture. Qabxiin seensa yuunivarsiitii naa dhufuu dhiisuutti baay'een qaanee kan jedhu Misbaan yuunivarsiitii seenuu dhabuunsaa akkatti dhaga'ame ture hima. Namoonni mucaan kun darbuu qaba ture rabbi maaf akkas goote jedhanii ija koofaa dhokataa turan jiru jechuun namoonni milkaa'ee yuunivarsiitii seene dhabuusaatti isaaf gaddaa turanis yaadachiisa. Barataan kun manuma taa'ee qonna hojjetataan ogummaa teknikaa barachuuf murteessee ture kan jedhu dargaggeessi kun hawwiin koo digirii barachuudha. Digirii baradhee eebbifamee namoota yookaan qabxii dhabuu kootti natti gammadan amilee cabsuudha jechuun xiiqii isaa ibsa. Namni kufee digirii kaffaltiidhaan ni barataa sin beeku. Guyyaa 2 qofaan magaalaa Jimmaa dhufe. Odeeffannoo sin qabu jechuun dhiphataa akka ture kan kaasu Misbaan boodarra hiriyaansaa magaalaa Jimmaatti barataa ture odeeffannoo akka qoodeef kaasa. Guyyaa qansiraa barbaannee si hojjechiisnee galgala barattanaan jedhe. Hiriyaansaa kottu guddaa fi xinnaan qansiraadhumallee hojjennee barannaa sin barsiisa jedhee na kadhate kan jedhu Misbaan maatiin koollee na gargaaruu hin danda'an. Jireenya keenya ni beektaa waan ittiin baradhu hin qabu jechuun gaaffii hiriyaasaatiif akka deebise dubbata. Boodarra maatii hiriyaasaa bira qonnaa qotatee maallaqa walitti qabatee barnootaaf magaalaa Jimmaa deemuu akka barbaadu hiriyaasaatti hime. Waggaa tokkoof lafa keessanirra dhaqee barbaree dhaabee birrii walitti qabadheen illee baradha malee dhufee sin rakkisu jechuun hiriyaasaa waliin akka haasee kaasa. Duraan maatiin isaa mana citaa keessa akka jiraataa turan kan kaasu Misbaan mana haadhaaf abbaa kootiif kan naaf ijaare isa waan danuu naaf dabarseera jechuun waa'ee oolmaa hiriyaasaa Sabir abbaa biyyaa dubbata. Kana gidduutti hiriyaansaa beeksisa sagantaa barnoota galgalaa yuunivarsiitiin Jimmaa baase arge itti hime. Guyyaa hojii hojjettee galgalammoo dhaqxee baratta digirii dhumaan baratta. Guyyaa qansiraa barbaannee si hojjechiisnee galgala baratta jedhee gammadee naaf bilbile. Gammadee naaf bilbile jechuun yaadata Misbaan. Sanaan booda birrii 400 qopheeffadhee osoo manattis hin himin hiriyoota koo 2 waliin dhaqnee galmoomne jechuun imala abjuusaa milkeessu tokko jedhee eegalu dubbata. Silumaayyuu waa'een hooggansaa natti tola. Rakkoo uummataa osoon fure jedhee waanan gosa barnoota manaajimentii barachuu akka eegale ibsa. Baay'ee jireenyuma cinqii keessa turre. Baay'ee ulfaataadha. Hangana jedhee ibsuu hin danda'u. Jireenyuma cinqii keessa turre jedha waa'ee jireenya maatii isaa yeroo ibsu Misbaan. Yeroo daa'ima turre horiilee xiqqoo qabna turre kan jedhu Misbaan horiin sunis booddee gaafan of baraa deemu nu jalaa dhumte jechuun ibsa. Yeroo kutaa 7ffaa baratu jireenyi garmalee isaanitti cimu kan yaadachiisu dargaggeessi kun obboleessi koo inni hangafa kootti
jireenya garatti godhu dhabee cilee baasuutti ka'e jechuun jireenya mo'achuuf jecha abbaan isaa muka muruun obboleessa isaa hangafaa waliin ammoo mukicha gubuun cilee oomishuutti akka seenan dubbata. Inni obboleessa hangafaa guyyaa muka muraa oola. Alan barumsaa galu dhaqeen isa gargaara. Isa waliinan awwaala. Innaa gubatee bishaan itti naquudhaaf illee halkaniin subiidhaan dhaqnee baamna. Ala nuti mana finne immoo armeen keenya baattee katamaa nu geessiti. Kopheellee hin qabdu turte. Miila duwwaa deemteetu katamaa dhaqxee nagaddi. Abbaan koollee muka muree obboleessa koo hangafaa gargaara jechuun rakkoo maatiin isaa keessa turan ibsa barataan kun. Cilee birrii gaarii argachuuf keeshaa lamallee yeroon isheen walirratti baattee deemsa fageenya daqiiqaa 30 miila qullaa deemti. Jiraachuuf gaddaan yaadata dargaggeessi olmaan armeensaa garaa nyaachuun guyyaa eebba isaa cilee mataatti baate kun. Qormaata haati isaa miila qullaa kasala dugdatti baattee isaan jiraachistu waan itti dhaga'ameef barnoota addaan kutee quraana erga qaree ijoollee qaraasisee akkuma ta'etti armeesaa gargaaruuf yaalaa akka ture kan ibsu misbaan wanti akkas na godhe wanta biraa miti jechuun guyyaa eebbasaa kasala mataatti baachuunsaa jaalalaaf ulfina aadasaaf qabu agarsiisuuf ta'uu dubbata. Yeroon quraanaa fazzee dhufee nama beekamaa ta'e sagachiise jedhu namni fedhiidhumaa isaatiin gammadee dhufee ishee kanaan saamunaa bitadhu jedhee kan sii kennu jira. Ishee kana fudhadhee geessee amma tokko nan gargaaran ture jedha. Haati kee maal taate kasala baatti jedhee mana barumsaatti dhufee na arrabsa. Yeroon magaalaa ture kasala baatte gurgurtee nyaata naa fiddee kaatee manatti galti jechuun olmaa armeesaa kan yaadatu dargaggeessi kun haati isaa ganna shan guutuu cilee dugdatti baattee isaan jiraachisuu dubbata. Maatiin isaa lafa qabachuu kan ibsu misbaan sangoota ittiin qotanii fi maallaqa xaa'oo ittiin bitanillee waan hin qabneef rakkachaa turus dubbata. Dhiyeenya kana erga waggaa 3-4 bareedduu jirra kan jedhu dargaggeessi ammatti harmeensaa akka duraanii kasala baatanii gurguraa akka hin jirre dubbata. Ta'us garuu olmaan isheen isaaf oolte yoomillee akka hin dagatamne kaasa. Nama meeqatu haati kee maal taate kasala baatti jedhee mana barumsaatti dhufee na arrabsa kan jedhu misbaan haati isaa qaanii malee hojii rakkisaa hojjechaa akka isa barsiiste dubbata. Keessumaa yeroo inni quraana qara'ee namoota salaachisu yeroo inni hawaasa biratti beekamaa turetti osoo hin qaaneen miila ishee duwwaa magaalaa keessa deemte kan isaan jiraachistetu garmalee isatti dhaga'ame. Akkuma haati koo osoo natti hin qaaneen kasala baatte anis osoo ittiin qaaneen kasala baadhee olmaa haadha koo agarsiise jechuun waan guyyaa eebbasaa raawwate ibsa. Katamaa kanayyuu osoo naannee narraan cabu miira gammachuutiin nan baadde. Gaafa guyyaa eebbasaa waxabajji 21 galma keessa taa'e akkamittan olmaa haadha koo baasa jedhee yaadaan dhiphataa akka ture yaadata. Qophii fi girrigirriin achi ture yaada isaa qabachuu hin dandeenye. Waa'ee olmaa armeesaatu sammuu isaa weeraree boqonnaa dhorka ture. Boodarra yaadni tokko sammuu isaatti dhufe. Maaliifan kasala haati koo ganna shan guutuu dugdatti baattee miila ishee qullaa deemtee ittiin na barsiiste mataatti baadhee kabajan olmaa isheef qabu hin agarsiisu yaada jedhu. Innis irra deebi'ee itti yaanne bilbila isaa baasee hiriyyaa isaatti bilbilee kasala naaf bitii mooraa fuulduratti naaf fidi jedhe. Ergan gaafa qormaata bahinsaa darbee miirri koo ijoollee hundarraa adda ture. Maal ta'e mucaan kun akkasitti gammadanaan jedhu hiriyoonni koo jechuun kan ibsu misbaan maatii armeesaa waan ija godhate eebbaaf geef baay'ee gammaduusaa hima. Gaafan galma eebbaa galullee yaadaan ture. Garuu na sodaachise. Gaafan abaaboof baay'indarii koo baadhee galma seenuu natti tola ture. Naniyya mucaan kun ustaazatti beekamiin akkanatti iyya jedhu jechuun miira isaa guyyaa eebbaa ganama ture yaadata. Erga galma seenee booda garuu maaltu na sodaachisa maafan olmaa armee koo hin agarsiisu jechuun of gaafate. Isheen gaafa miila duwwaa joorte na barsiiste osoo natti hin qaanu silaa gaafa sana duubatti afeen qonnatti gala miti. Gaafa sana ittiin qaanofne ana torre itti qaanaa wanti dhufe haa dhufu armee koo gammachiisuun qaba jedhee akka murteesse dubbata. Hiriyaansaa inni bilbileefis bajaajiillee dhabee kasala bitee mataatti baatee akka seensa mooraa yuunivarsiitii Jimmaa fuulduratti isaaf fide hima. Haala sanas armeesaa waliin yeroo mooraa yuunivarsiitichaatii bahu kasala mataatti baatee daandii dheeraa deemuun olmaa haadha isaa yaadate. Armeensaa immoo gocha ilma isaatiitti na'uudhaan bu'aa akka isa waliin deemaa turan dubbatu. Eebbifamaa yuunivarsiitii Jimmaa kun otoonni mataa naquuquu otoo isheen adaraa sitti cimeera sirraa fuudheen baadha jette. Ati sana hunda baattee calluma jedhii har'a taraakeen baadhaa katamaa kamirrayyuu osoo naannee narraan cabu miira gammachuutiin nan baadhee iyyellaane jechuun daandii dheeraa uffata eebbaa akkuma uffatetti kasala mataatti baatee deemu dubbata.
Namoonni duraan isa beekan waan isaa wallaalanii akka rifataa turanis kaasa. Bu'aadhuma na faana deemte malee waan tokko haasa'uu dadhabde jechuun miira armeensaa guyyaa sana ture ibsa. Haati koo hanga yoonaa sireerra ciistee hin beektu. Firaashii gaariirras ciistee hin beektu kan jedhu Misbaan fuulduratti jireenya armeesaa fooyyessuuf hawwii guddaa qabaachuu dubbata. Misbaan akkuma gara mana maatii isaatti galee ergasii neetwoorkiis argatee yaada miidiyaa hawaasaa irratti kennamaa jiru akka hin argine dubbata. Waan hin taane hojjete yookaan faayidaa wayii barbaadeetu akkas godhe jechuun namoonni miidiyaa hawaasaa irratti yaadatti kennan jiraachuu hiriyaasaa irraa dhaga'uu kan ibsu Misbaan ani qulqullummaan hojjedhe sa'aatii kanatti sumuunii nama tokko hin barbaadu jechuun kaayyoo isaa jaalala armeesaaf qabu agarsiisuuf qofa ta'uu ibsa. Ammatti armeensaa cilee baattee gurguraa akka hin jirre kan kaasu dargaggeessi kun maatiinsaa kan duraarra fooyyee qabaachuu hima. Miila duwwaan deema manni koo citaadha ni dhimmisa armee Misbaa. Haati Misbaa Aadde Faatumaa Abbaa Diggaas haara ulfaataa keessatti ilma isaanii barsiisuu BBC'tti himaniiru. Ilmaan qaban 5 keessaa Misbaan qofti akka baratee bakka ga'eef kan himan Aadde Faatumaan ijoolleen isaanii dubaraa 3 fi ilmi isaanii hangafaa akka barnoota addaan kutan dubbatu. Intalli isaanii tokkos heerumuu dabaluun himu armeen kun. Yeroo lubbuun jiran abbaan isaanii akka isaan gargaaran kan dubbatan Aadde Faatumaan boodarra garuu qormaata jireenyaa guddaa keessa seenu dubbatu. Kira nama obdii dhaabadhee hojjedheen waan rabbi naa kenne waan namni naa kenne calleeffadheen argadha jechuun haala jireenya isaanii ibsu armeen barataa kana. Boodarra immoo ilmi isaanii hangafti kasala gubeefi jennaan kasalicha dugdatti baachuun magaalaa geessanii gurguruun maatii isaanii jiraachisuuf akka dirqamanis dubbatu armeen haala rakkisaa keessatti ilma isaanii eebbisiisan kun. Miila duwwaan deema caammaa hin qabu uffata gaarii tokko hin qabu manni koo citaadha ni dhimmisa ollaan koo mana qorqorroo duwwaa ta'anii jechuun kan dubbatan haati ijoollee 5 kun ilmi isaanii hangafnis ta'e ijoolleen isaanii dubaraa barnoota jalqabatti fufuu hin dandeenye himu. Boodarra Misbaan akka ta'etti rakkatanii barsiisanii galmaan ga'uuf akka murteessanis kaasuu armeen kun bo'aan kenninan baadha jedheen dhugaanatti hin fakkaanne. Yeroonni magaalaa Asandaaboo taa'ee barataa tures torbaniin deddeebi'uun kasala gurguruun mucaa isaanii gargaaraa akka turan dubbatu. Misbaanis daa'imummaa isaatiin amma humna isaa boqonnaa tokko malee akka isaan gargaaraa ture ibsu Aadde Faatumaan. Kasala malees cidii baachuudhaan gurguruun ilmaan isaaniif waan nyaatan bitaa turuu armeen kun. Haati kee kasala baatti cidii baatti miila duwwaa deemti uffata gaarii tokkoon uffattu jechuun namoonni tokko tokko akka mucaa isaanii humna buusaa turuu kan kaasan armeen kun eebbifamuu isaatti garmalee gammadu ibsu. Gaafa ilmi isaanii barnoota digiriif magaalaa Jimmaa deemuu isin gargaaru rabbiin koo si haa gargaaru jechuun akka gaggeessan kan kaasan armeen jabduun waan sana hunda keessa darbee digiriidhaan eebbifamuun mucaa isaaniitiin imimmaaniin gammachuu dhangalaasani.